السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجا قبدني جرتو أسكيني جرا الحمد لله. أكم جرتن نجا قبدني أكم نراني بريد أجرون ميدو بدا نبريدا يو بريدي ما شاء الله جاga سرا بريدا قالتوما نبريدامي قالتوما سرا بريدا قالتوما كم يسلا نرى بريدو كباوري درقامي درقامة نرى بريدو كبا هاي كم يادن أكم جرتنا كبرايسين الشمار كفوني أكم جرتنا كبدني درا درسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتين جرام يا مسرة دي بيتين جا أكم جرتنا جا جرتو كنوتي أسكيني الحمد لله. دام سجباوات كنت بدي بخدمة هدولة تون ديمو أما هايوني كينيا نوفباني جراني هدو غمني جرا تيه غرو وان تكو جرا سيني غالي هايوني كينيا نوفبان جنة غالي رفون كم هايوني كينيا نوفبان جنة وان تجرو تابوين كم نجاتو بربادتي إجلما رفون كم نو هايوني كينيا نوفبان جنة إجلما رفون كم سيني غالي أكا أدوريتي سيني غالامي أكا أدوريتي إجتاك رفو كم إجتاك رفنيتي أكا أدورين إجتاك كارفتي إلمانيسي إفجلت إيدوسانيتي نوتيس إجتاك كارفني هايوتا كينيا إفجلت إيغو كمنا يچو إسيني غاليمي أين مكاني سا إلمي كاسا چمدا دنگد وانين نجي وانين نباتيسان سادلي دغاما yoo dhagaame naa barreessami. Sagaleen kee hin dhagaama sagalee naa barreessaa gaa. Eeyyana hin dhagaama. Inna ilmi kaasaa camadaa تكين أبيوت دلزين واني نجي لنقدر جيساني جرتن كان يكرتان مرتنو يلققناچو النسون أكبرن سايهون النسون أكبرن ساين كالنسو جربا يالون أكبرن نو يلققناچو منامن جي دوبتو دري عادتو دريچو سيني قالي توفين وفقابو خنجاچو توفي أمتا ورمو تفقابو أبيين قبيا كسي عادتي قبيا كسي تنطوطو كيچو إسني قالهم نولا عليها نوتوك نولا لالي سانيفو أنا بودا أمني أورمو كان بيالا جروس كان بيكيس جروس دوران عباد أمنيتي يتيمة تاني خان أسين فتشي خان ديمي وان قونو دمنيتشو كان بودا قرو نمني متا ولي نقابو هايوني خينيا نوفباني جرانجاتشو إسني قالهمي كان بودا أمني أورمو بيكا جرتاني كان بيالا جروس كان بيكيس جروس قبسو هداوا گگيسو قبدن قبسو هداوا يچو قبسو اچ ديبي قمني قبسو اف دوبي ديبي هين قمني گگيسو قمنا خنا بوده يچو اباتو کوفين چيسو ابانتو کوفيس ابان فدس نور اجتو يندن دوجچو ابي وان گبيا كسد عادتف امته اورومو اكفدن غدا ارني جدا كفدن يسان غدا جچو دابي جچ فقوتا جچ حيوتا في ملي جچ إسان خبجنيتي متي جيبرا ilmi kaasaa camada isaan kabajneeti miti nama isaan duuba jiru kabajneeti ይቅርታን መርጠን ነው ምናምን ጄ ዱበቴ የቹ ቱፊ ኢኒ ኑፍ ቀቡ ጀቹ አብዮት ካሳ የጠመጃ ጨመዳ አይተኒን ቱፊ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ቀቡ የቹ ኡመተ ኦሮሞ ጡጡቄ ከረ ሁንዳኑ ረዲ ሜቲ ላለ ጀቹ ካነቦ ደገሩ ኑቲ
callisu hin qabnu hayyoonni keenya nuubaan jenne rafuu hin qabnu ija takkaan ummata keenya eeguu qabna ija takkaan hayyoota keenya eeguu qabna jechuudha kanan isiniif dhaama osuma rafnu osuma achi deemnu osuma achi dhabnu goota dhabaa jirra jechuudha nama jajjabaa biraa dhabaa jirra oromoon bayyanatu qabdi kan duraanirra arra fooyya'uu qabdan oromoo dhugaan jirtu kana jechuudha kan durirra arra fooyya'uu qabdan arra waan nagaa agarsiisuu qabdan arra tokkummaa jabeessitaniiti dhiiga dila dhangeelee oromiyaatti dhiiga san takka takkatti baafachuu danda'uu qabdan hundi keenya aanarraan eegaliiti jechuudha hundi keessanuu bikka jirtanii qabsoo hadhooytu qabsoo qoosaa qabsoo asiin fifiigaa achi wal qaqqabaa osoo hin ta'in qabsoo wal qeequu qabsoo tokkorran jira tokko gadi jira osoo hin ta'in qabsoo wal qixxummaa qabsoo tokkummaadhaan deemnee dhiiga dhangaleessan oromiyaatti dhiiga goota Hacaaluu Hundeessaa akkasitti ajjeesanii zubaalaa feestaala zubaalaatiin maranii jechuudha dachii feestaala baaste feestaala biqilchitetti awwaalan jechuudha qeerroo harkaa butanii jechuudha san hunda ni yaadanne jechuudha waa meeqa dabarree waa meeqa keessa dabarree waa meeqa dabarree kanaas geenye jechuudha oromoo akkanumatti miti arraa kan bikka tana jiru jechuudha arraa akkanumatti miti kan koofallee arraa akkanumatti miti kan gammannee Jawaariif akkatti ijine jechuudha Jawaar haqaatu Jawaar baase Abiyyi miti kan Jawaar baase haqa oromoo dhiiga ilmaan oromoo akkatti gannaqame boo'insa haadha oromoo boo'insa obboleeyyan keenya abbootii keenya sheekootii keenya du'aayii sheekootii keenya du'aayii haadholii keenya du'aayii abbootii keenyaatu hayyoota oromoo baase malee Abiyoot kaasaa'ee xamanjati miti arras boorus kan abiyyi hayyoota keenya nuuf baase jechuudha. Isin galeemi du'aayii sheekonni godhan. Du'aayii aalimni godhe. Isin galee du'aayii haati Oromoo goote. Du'aayii haati Oromoo boochee goote. Du'aayii obboleeyyan godhe. Du'aayii qeerroo. Du'aayii qarree. Bikka jiranitti kan iyyanii booyantu arra hayyoota mana hidhaa keessa jiru gabbaase malee abiyoot kaasaa'ee miti jechuudha. Kana beekuu qabdan. Abiyyi yoomillee ummata oromoo gammachiisuuf waa takka godhee sin beeku ni sin godhu jechuudha kana booda abiyyiin arras boorus nuuf diina booru booda guyyuu nuuf diina obbidoo fi nafxanyaan nutiif ija takka jechuudha har takkotti isaan addan baasu ilmi abbaa gadaa hin jiru abiyyiin ilmi abbaa gadaa isin galee gabbee dhaadatu ture jechuudha Jawaarfaa haqatu baase haqa qaba Jawaar haqa qaba Baqqalaan haqa qaba Hamzaan hundi isaaniitu hundi hayyoonni oromoo haqa qaban jechuudha haqaan hidhaman malee osoo waan takka osoo hin godhin kan hidhaman jechuudha haqa dubbachuu isaaniitti haqa falmachuu isaaniitti hidhaman malee balleessanii badii qabaataniiti miti akka nama ajjeese akka nama qaleetti እነሱን አክብረን አይደለም ከነሱ ጀርባ ያለውን አክብረን ነው የፈታናቸው ይቅርታን ስላስበለጥን ጄልሚ አብዮት ካሳይ ጠመንጀጀቹ ሲኒ ገሌ ኢሳን ገሩ በዲ ቀባተኒቲ ሚትከኒ ደመኒ ሲኒ እንጂ ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያ አብጀቸ ከን ዲለ ከነ ተውጅረን ሃዮኒ ኬኛ ካከነታን ኦሮሚያ አብጀቸ ኦሮሞ አብጀቸ አና አብጀቸ ሲብ ጀቸቹ ኑቲሞ ድርቀመ ኑረ ጅራቱ ድርቀመ ቀምኑ ጎዱ ቀምነ ኢፍዱባ ዴቡ ሂንቀምኑ ድርቀመ ኬኛ ባቹ ቀምነ ቢከ ጅሩቲ ቀብሶ ሀዳዋ ጎዱ ቀምነ የቹ ከነቦደ ኦሮሞን ቢየሰን ኬሰቲ ሶዳታሙ ቀብዲ ተኪንሞ ከበጀሙ ቀብዲ ዋላ መጀቹ ተኪኑ ሶዳታን ተኪኑ ከበጀን ጀቹ ከናቺ ኢፍዱባ ተከለ ዴቡ ሂንቀምኑ ጀቹ ዱማቴ خلاص ኢላራ ቦው እዩ ወኒ ጃሙ ጅሩ ካፌሌ አከኑፍ ገዲሰን አሱማን ዱበነም hoggantoota abaa'oodha akka gadhiistan asumaan isiniif hima jechuu gadhiisa qeerroolee hiitanii achi keessanis gadhiisa hiduun furmaata hin ta'u hiduun yoomillee furmaata hin ta'u hiduun deebisaa hin qabu gabbaasa ijoollee hiitan hunda hoggantoota abaa'oodha gadhiisa hunda isaanii qeerroo mana hidhaa keessa wal qabdanii teessanii san hiika'anii hiita irra deebiseen isin hima hiika waan isinii achi keessa gootaniif hin qabdanii hiika hunda isaaniitu isiniif himnee jirra wanni har'a godhaa jirtan kun akkaataan uummata oromoo irratti hadhaan isin gaggeessaa jirtan nama qaluu fi nama nyaachuu fi dhiiga ilmaan oromoo dhuguun akkanumatti ittiin fufu jechuudha isin bikka har'a hayyoota keenya hiitanii san isin itti seenuu teessan boolla hayyoota keenya dheengadda seensistan san takkittiin kee jechuudha hundi keessanuu boolla san keessa seenuuf teessan jechuudha akkanumatti waliin usnu akkanumatti waan waliin usnu isinitti fakkaatee no nuti arras boorus kaayyoo qabnaa kaayyoo qabnurraa if duuba hin deebinu jechuudha
Sinigalee kaayyoo qabna. Kaayyoo keenyarraa if duuba hin deebinu. Arras borus kaayyoo nuti qabnu sanirraa if duuba takkittiin abbaan fedhe dhufa malee abbaa fedhe jiraata abbaa fedhe deema malee kaayyoo qabna. Kaayyoo gootonni keenya itti hidhaman kaayyoo gootonni keenya itti wareegaman jechuudha. Isinigalee lafa biyya lafa keenyarratti lafuma keenyarra nu qaltanii lafuma keenyarratti nu hidhuun inuma hin taatu kana boodas garuu akkanumatti ittiin fufu jechuudha wanni isin godhaa jirtan hundi. Opiidiyoon akkanumatti ittiin fufu wanni isin godhaa jirtan quba qabaadhaa kan numaatu deebistanii hiitanii akka yaada keessanii jechuudha akka Abiyyiin jeetti jecha Abiyyiirraa jecha inni gabbee ifatti dubbatee akka deebisee hidhuu danda'u. Akka ammas deebisee kissii eegaluu danda'u banuu akka danda'u bikka kaaseerraa akkasii jechuudha. Ni duunee gaa mootinaa eezzaa isaati ni duunee gizee deebisee hidhee ni duunee nuti kana quba qabaadha Oromoo. Yoo ammas deebisee hayyoota keenya akka inni gabbee ammaniidha ni deebisaa akka jiru kanatti yoo hayyoota keenya walitti qabee ammas ka hidhute Oromoon duunee jira gizee san. Kalas ni duunee nje gizee san ni duunee jechuudha. Akkanumatti usnee taa'uu hin qabnu isinigaleemi. Akkanumatti usnee harka marannee ta'uu hin qabnu. Numaatu hayyoota keenya deebisee hidhaa'u inni duunee gaanuti gizee san ni duunee malee hin jirru gizee san. Kana quba qabaadhaa nuti miileena 60 ifiin hin jenna. Arra garuu miileena 60 bira kunnee jira kana quba qabaadhaa yoo lakkoofne yoo lakkaa'omne jechuudha. Kara miileena 90 ni dabarree jechuudha. Guyyaatti yoo du'e guyyaatti dhalla Oromoon. Guyyatti yoo har'a nurraa ajjeessan boru ganamtii dhalla Oromoon jechuudha. Isinigalee Oromoon wal dhalti. Akkuma san quba qabaadhaa. Saniifuu Oromoon miileena 60 ol yoo kataanu taate nama hayyuu keenyarra dhaadatu kana akkanumatti usnee ilaallu yoo deebiseetin hayyuu keenya hidha jee immoo yaada akkasiisan akka inni yaada akkasiisan if keessaa balleessu akka sun hin taane irra deddeebitanii himuu qabdaniif. Irra deddeebitanii jechuudha. Sinigalee irra deddeebitanii qawweedhaan deemna, qawweedhaan bilisoomna, qawweedhaan bilisa baana jechuudha amma booda. Isinii wajji karaa wanniitiin, karaa maarreetiin walteenyee marii goonee maarree goonee hin jiru. Qawweedhaan wajji deemnaa biyoot kaasaa jedhaman jira. Anaafisii takkiin immoo anaafisii takkiin Oromoon kan si wajjin dubbattu qawweedhaani malee mariidhaanii miti. Qawweedhaani kan si wajjin dubbannu jechuudha. Kana booda ni beena. Wanni ati cinaaga dhiistee cinaaga hiiteefillee ni beena jechuudha. Ummata qooduudhaaf ummata bikka lama godhuuf sanummoo siif hin ta'u yoomillee sii ta'uufillee yoomillee siif hin ta'u sun. Yaada akkasii sana keessaa balleessi yoomillee siif hin ta'u ummata bikka lamatti gisa akka amantiin dhufta gisa akka kanaan dhufta gisa karuma takkoonuu siin dhufu. Karuma takkoonuu siin ta'u abiyoot kaasaa jedhaman jiru wanni ati godhu jirtu jechuudha. Arras borus ijjannoon keenyas ta'e wanni hundi keenyas ta'e gaaffiin nuti gaafannu qawweedhaan si gaafanna waan hundaa'u jechuudha. Qawweedhaan malee si gaafannu kana quba qabaadhuuf keessa seef godhe abiyoot kaasaa ilma qaban jira jechuudha. Seefif keessatti sammuu kee keessatti seef godhi barreeffadhu qawween si gaafanna. Dhiiga ati dhangalaaste san hunda dhiiga ilmaan Oromoo akkasii dhangalaastee irratti qoostee irratti taphattee mana hidhaati gabbaastee ajjeestee bineensa nyaachiste san kan akka feete cuubeedhaan dirtee makiinaa jala darbitee kanaan achi darbitee goota Hacaaluu Hundeessaa akka nama tokkotti akka nama usee tokkotti boolla biyyee baasee boolla feestaalaa fi qushaasha baasee keessatti goota awwaaltee sanillee siin daganne abiyoot kaasaa jedhaman jira. Ati qawweedhaan si gaafanna malee gaaffii hunda qawween si gaafanna malee kabajaadhaan ta'ee mariidhaan ta'ee si gaafannu. Kana quba qabaadhu jechuudha. Nuti hundi keenyaa hadheeffannee jirra. Waan bilisiginnaan baranaan goote waan amata sadeen kana opiidiyoon ummata Oromoo goote hadheeffannee jirra. Ana akka kiyyatti hadheeffadheetin jira jechuudha. Isinis hadheeffatuu qabdan hundi keessanuu hadhooytanii lafaa ka'uu qabdan. Oromoon heddummina qabdi. Akkuma heddummina qabdu sanitti hadheeffattee hadhooytee jechuudha. Ibidda taatee ka'uu qabda bikka jirtu. Ibidda. Kanaan isinii dhaama. Ibidda taa'aa. Ibidda ta'uu qabdan bikka jirtanii. Ibidda ta'uu qabdan obboleeyyan kiyya naati isinii hima. Akkanumatti usanii taa'uun akkanumatti walirra darbuun dhiichisuu taphachuu kana miti amma qabsoo hadhaawaa godhuu qabna. Qabsoo hadhaawaa isaan salphisuu qabna. Takka takkitti isaanii salphisuu qabna jechuudha. Abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabna.
kana isiniif irra deddeebi'ee isiniif abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabna. Dhiiga gootaa baasuu qaba. Dhiiga gootaa baasa. Kanallee isiniif hima bikka jirtanitti lafaa kaa akkanumatti hin tattaa'inaa jechuudha. Nuti ni eegalle malee hin xumurre waan OPDO hojii qabnu jechuudha. Ganaa ni eegalle malee hin xumuramne wanni hundinuu eegala irra jira malee hin xumurre. Kana quba qabaadhaa. Qawweedhaan baasna waan dhiiga dhangala'ee hunda abbaa tokkoon sodaadhaan tokkicha keetti siin sodaadhu abbaa kan kee abbaa feete fiddi malee tokkicha hin sodaadhaan takka sodaadhaan baalagee. Saniifuu hadheeffadhaa lafaa kaa uummata keenya hadheeffadhaa hadhaa'uu qabdan. Dhiiga Hacaaluu irratti yoon hadhoyne hayyoota nuuf jecha akkasii qaqallatanii akkasii beelawanii mana hidhaa san keessatti guyyaa 40 guutuu lagannaa nyaataa godhanii akkasii nuuf jecha waa meeqa ta'an hayyoonni keenya nuuf jecha jechuudha. Oromiyaaf jecha Oromoof jecha jechuudha. Kasan hunda irratti irra gaggeeffame jechuudha. Dhaadannoon inni itti godhe hundi zaachaan inni itti godhe gabbaanii baalageen hundi baalageen isaan hin geenye baalageen Jawaarii fi Takiin immoo hayyootaa miti. Kophee xiyyaa hin gahin hayyuu keenya irratti dhaadachuu hin dandeessu. Kana kainaan jiru. Na dhukkuba sanii beeku. Isini galeeni baalageen hayyuu keenya irratti dhaadachuu hin dandeessu. Baalageen camlaaqaan kutaa takkaa fi kutaa lama baratte. Baalageen barnoota maskootiin baratte. Baalageen nama hin guunne cinaan namaa jechuu hayyoota keenyatti dhaadachuu hin dandeessu. Isini galee warri maskootiin barate warri qabalee keessaa eebbifame warri minishaan ajjabamee eebbifame hundinuu hayyoota keenya irratti dhaadachuu inuma hin dandeessan. Isin hayyoota keenyaa miti. Kophee kiyyan geessan kophee naan uffadhu quxurii 36 geessan isin unkaan hayyoota keenya irratti dhaadatu miti gabbaatanii. Kana quba qabaadhaa isin hayyoota keenyan geessan kophee hayyootaa miti kophee naan uffadhu geessan irra deddeebiseeti isin hima warra maskootiin barate warra sammuu hin qabne isin waraqaadhaa bar waraqaa adii barruu hin qabne jechuu waraqaa adii barruu hin qabne baalagee hunda baalagee nama hin guunne gabbaatanii asirratti ani mootummaa kana akka mootummatti ilaalu akka nama baalagee nama waxaxee tokkotti ilaala malee nama maskootiin barateetti ilaala malee akka nama mootummatti ilaalu mootummaan yoo waan mootummaa godhee mootummaa yoo urgaa'ee mootummummaa kabajaa kan itaaf kabajaa hin qabne moo gabbuustee kabajaa isaarraa gabbuusteeti akkasitti gabbuustee keessaan jechuudha. Mootummaa urgaa'ee mootummaa jennaan malee kan mootummaa hin urgaa'in immoo gabbuusneeti.